nagafaya akkamultan hordoftoota keenya kun barin miidiyaa neetworkiidhaan Abdulhakiim Muhammad har'a sagantaanki dhimmoota artiistoota Oromootii fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo xiqqoo simbiraan gahan hordofaan immoo affeerradha. Sirba xiqqoo kanamee gurra isin buusa. Kunis maaliif? Kaleessa gaafa dukkanaasan gaafa namni wayyaanee sodaa waanuma qabsaa'onni Oromootu dubbatan dhageeffachuu sodaatee mana keessatti galaa ture san yeroo namoonni hagoon lubbuu ofirraa bahanii saba ofiitiif Oromoof Oromiyaaf jedhanii of kennan san sirboota sirbama keessaa isa tokkodha. Egaa akkam oltan hordoftoota keenya irra deebi'uudhaan har'a dhimmoota ajandaa garaa irratti waliin haasofna. Kunis maaliif ololoota artiistoota keenya irratti yeroo ammaa kana deemaa jiran caljennee ilaaluun waan garaa nama nyaatu waan ta'eef artiistoonni keenya kaleessallee qabsaa'ota dhugaa warroota lubbuu fi qaalii kennanii hanga sadarkaa hidhannoo bosona seenanii qabsoo sabaatiif jecha hidhannoo godhanidha. Egaa har'a artiistoota keessaa muraasa maqaa dhahuudhaan kan yeroo ammaa kana ololoonni garaa irratti deemaa jiran isin biraan ga'u. Kunis mee muuziqicha yeroodhaaf innaaba. Kunis maali? Artiistoonni keenya yeroo yerootti yeroo ummanni Oromoodhaa abdiidhaan waraana bilisummaa Oromoo woboo eeggachaa ture sanitti warra lubbuu ofii qaalii of kennee bosona seenee hidhannoodhaan Oromoodhaaf loluuf of kenne keessaa caalaa bultumee nama tokko. Ololoonni eega inni TV irratti as bahee waa dubbatee duras boodas ololomaa ture waan gaarii miti. Dhiiroo Oromoo koo hunda ciniinuun gaarii miti. Kaangoo qabates kaangoon qabatinis kamana argates kamanan argatinis ciniinuun gaarii miti. Maaliif dhiiga keenya tokko egaa mana Finfinnee keessaa maa argate jedhee warri hinaafu maqaleedhaa fudhachuu ni danda'a. Maaliif kana jedhe? Ilaalcha siyaasaatiif miti. Artistoonni kun Haacaaluu Hundeessaa dabalatee warroota akka Galaanaa Gaaromsaa dabalatee ololoonni garaa akkasumas hedduu artistoota yeroo ammaa kana sirba isaanii haaraa hin baasin irratti ololli garaa deemaa jira. Maaliif ololli kun deemaa jira? Yeroo mooran qabsoo Oromoodhaa tokko ture san keessatti artistoonni Oromoodhaas bakka tokko turan ejjennoo tokko qaban hegeree tokkoof qabsoo godhaa turan, qabsoo sabaa godhaa turan, qabsoo dhaabaatii miti. Warri olola oofaa jiru kuni warra qabsoo dhaabaatitti nama hubatu. Qabsoon qabsoo dhaabaatii miti. Kan ijoolleen yookaan immoo artistoonni keenya gochaa turan sun qabsoo ummata Oromoo fi Oromiyaa kan jedhutti amananii godhaa turanii jechuudha. Kan hubachuu qabdan akka gaariitti hubachuu qaba eenyumtuu ejjennoon nama tokkoo fakkeenya ejjennoo kiyya ejjennoo Abdulhakiim Muhammad namni naan himu anatu beeka aynaa ejjennoo kiyya anatu beekaa jechuudha. Maaliif ejjennoo ijoolleedhaa har'a PPT galtan badhaadhina yookaan immoo bilisiginnaa taatan mirga abbaa feetan deeggaruun mirga keessaniimi abbaa feete deeggaruun mirga keetimi eenyumtuu waan fedhe deeggaruu mirgaa miti. Egaa akkaataan itti yeroo ammaa kana hubatamaa jiru fi kaleessa garaagarummaa bal'aa qaba. Qaamni tokko yoo kaafaa'oo yookaan immoo shanee hin deeggarin gantuudha. No, never. Ta'uu hin qabu waan ta'u miti. Abbaan fedhe waan fedhe deeggaruun gantuu miti. Ejjennoo mataa isaati, kaayoo isaati. Kaayoo isaa dubbachuu, kaayoo isaa mirkaneessuu mirga isaati. Haa ta'u wanti nuti waloo keenya tokko nu godhu dhimma waloo irratti dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti tokko taanee dhaabbachuudha.
sagantaa siyaasaa gargar qabaachuu ni dandeenya, ejjennoo gara garaa gargar qabaachuu ni dandeenya. Garuu ejjennoo Oromoo fi Oromummaa kan jedhu san tokko qabna. Kan akkasitti hubachuu qabdan. Namni hin galiniif galuufi qabdi dubbiin tun. Artistoonni keenya manaa miti. Kash mallaqa kash argatanii yoo kan kennamuuf taate inuu hin arganneeyyuu waan silaa hojjetan, waan silaa saba kanaaf dhaabbatan, jireenya isaanii dhiisanii halkanii guyyaa Oromoof Oromiyaaf jecha weellisaa turan, qabsoo hidhannoo gochaa jiru inuu hin arganneeyyuu. Kana akka gaariitti ummanni hubachuu qaba. Warroonni Facebook irra taa'ee ololus hubachuudha qaba. Kana jechuun ejjennoo kan kootillee isintu naa hima jechuudha warri ololtan. Ejjennoo kan koo anatu beeka, ejjennoo mataa kan kooti anatu beeka. I am Oromoo, I am adda bilisummaa Oromoo United ABO gamtoome. Abbaan feete beekuu qabda, hubachuudha qabda. Ejjennoon kiyya ejjennoo dhaabbataa kan hin sochoone, xawalwaalummaa siyaasaa kan hin qabne, warra kalee mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee ummata keenya dhaabbadhaa jedhee sanii miti. Ejjennoo mataa keenyaa qabna. Adda bilisummaa Oromoo gamtoomes ejjennoo mataa isaa qaba. I am one from them. Isaanirraa nama tokko. Kanaaf artistoota keenya mee haa ilaallu. Artistoota irratti ololtan, dhaabbileen siyaasaa Oromoo kan ofii isaaniitu wali hin galle, kan ofii isaaniitiif waliin taane, ummata Oromoodhaaf wabii tahanii, ummata Oromoo bilisoomsanii isaan kan barbaadan kursii isaanii bilisoomsuudha. Ijoolleen jireenya isaanii artistoonni keenya jireenya isaanii yoo kan fooyyeffatan taate, ta'uu qaba, waan ta'uu qabus bu'aa isaaniiti. Kasaaraa isaan bara dheeraa sabaaf jecha jireenya isaanii dhabanii maatii isaanii dhiisanii facaasanii biraa deeman san argachuudha qabaniyyuu kanaa ol argachuudha qaban. Kan hubachuu qabdanis kana. Abbaan feete waan feete deeggari. Aynaaw abbaan feete waan feete deeggaruun mirga keeti. Garuu mirguma ati dhaabbilee siyaasaa Oromoo biroo irratti ololuuf qabdu san nutis qabna. Akkamitti hubachuu dadhabde? Hanga dhaabbileen siyaasaa Oromoo tokko hin taanetti, hanga isin wal qabaluu dhiiftanitti, kaaniin culullee, kaaniin girrisaa, kaaniin cunduraa jechaanii ooltan kanatti Oromoon bilisoomu hin jiru. Hin jiru Oromoon bilisoomu. Qabsoo karaa nagaas taanaan wal kabanyee yoo walitti makamuu dandeenye walin makamne tokko taanee saba keenyaaf wabii taana. Yoo walitti makamuu hin dandeenye immoo wal kabanyee waliifis kabanyee sagantaa keenyas walii kabanyee abbaan injifate, abbaan saba kanaaf quuqama qabu biyya tana irratti saba isaa wardiyyaa tahee fi nagahaa fi tasgabbii boo'icha yeroo hunda booyamu kana irraa dhaaba. Hidhannoo barbaannanis waliin hidhanna. Yoo waliin hin hidhatin immoo hidhannoos yoo barbaachise garuu kan nuti ittamannu qabsoo karaa nagaati. Yoo barbaachise immoo waliin Oromoo waliin yoo hin tahin murni gareen takka godina tokkoof lama keessatti qofa hidhattee Oromoo hin bilisoomsitu. Kana hubachuu qabda. Dubbiin bakka kaleen jirtu. Bakka kaleetii kaatee jirti. Anatu sii beekaa ana malee kan jedhu sunis har'a bakka san hin jiru. Bira kunne jira bakka san. Guyyaanis yeroonis barris barasanii miti. Akkasitti hubachuu qaba uummanni Oromoodha. Dandeessan dhaabbilee siyaasaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tokkotti deebisu. Hin danda'amu taanaan wal kabajanii waliin deemu. Abbaan waan barbaade deeggaruu akkuma ati waan barbaade deeggaruuf mirga qabdu san namni hundi mirga mataa isaa qabatti hubachuu danda'udha. Artistoota keenya all of them mataa keenya gubbaa isin yeroo hunda isin kabanya keessan mataa keenya gubbaadha isin kabanya isin ulfeessin yeroo hunda isin onnee Oromoo keessaa ba'uu hin dandeettan abbaan fedhe yoo isinittis ololu taate isin yeroo hunda kan sabaati malee kan dhaabaatii miti. Kaleessas dhaabaaf qabsoon goone har'as dhaabaaf qabsoon gootan sabaaf Oromoof Oromiyaaf. Egaa sagantaan kiyya kan har'aa kanuma barii
Media Network. Yeroo irraa yerootti odeeffannoo garaagaraatii fi yaada garaagaraa kan eenyuun hin haalle dhugaa jirtu kan lafa isinii kaa'udha. Wanna hordoftaniif galatoomaan dhaamsa keenya.